Boqonnaa 16 of kenniinsaa fi qooda hoogganoota. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kanneen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fi Jaallan Moo'ee Abdoo warra mana hidhaatii baafamanii rashanaman malee kanneen balaa hin eegaminiin dirruma qabsootti dhabne Jaalbaaroo Tumsaa fi Dammaqsaa Sabaafaa akkasumas Jaallan Shinnigaatti wareegaman malee hedduu dhabneerra. Jaarraa Abbaa Gadaa fi Galaasaa Dilboo adda bilisummaa Oromoo keessatti hoogganummaan qooda sadarkaa olii kennaa utuu jiranii dhaabarraa bahanii dhukkubaan boqotan. Hojii gaarii raawwataniif seenaan qabsoo Oromoo kabajaan isaa yaadata. Bara boodaa kana haalli dirree gadi lakkisuu haga hin mudatinitti bakki jireenya hoogganoota dhaabaa dirree falmaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin ture. Waliin jiraataa waliin lolaa turan. Ajajootii dabballootaa fi qondaalota sadarkaa garagaraatti hoogganan baay'eetu diina kuffiisee kufe. Hunda isaaniitu galmeen seenaa ni yaadata. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo qabsootti kan seenaniif humna, beekumsaa fi lubbuu isaanii kennanii uummata keenya bilisoomsuuf malee maqaa qabsoon nagaduu fi dantaa mataa keessa barbaaddachuuf miti. Kanaaf ragaa qabatamaa kan ta'u jireenyi hoogganootaa fi miseensota dhaabaa jaallummaa fi walqixxummaa irratti kan hundaa'e ta'uudha. Adda bilisummaa Oromoo keessatti hooggana jechuun kan hojjete hojjechiisuu, kan lolee lolchiisuu fi waan mara irratti fakkii gaarii ta'uu jechuudha. Gadheen hayyaan laallattuu fi gantuun homaafuu hin tolle tokko jiraachuun jabina hoogganoota adda bilisummaa Oromoo haguuguu hin qabu. Of kenniinsaa fi gootummaan hoogganoota adda bilisummaa Oromoo qabsoo saboota cunqurfamoo biroofuu fakkii gaarii ta'a. Waan of hin dhaadessinee fi hin himanneef ifee beekamuu hafe. Ammaan booda ibsamee dhaloonni haaraan gootummaa isaanii irraa barachuu qaba. Kanneen asii gadi jaallan hoogganoota adda bilisummaa Oromoo sadarkaa waajjira siyaasaa adda bilisummaa Oromoo yookiin shanee gumii adda bilisummaa Oromoo fi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo warra bara 1980 booda lola irratti rasaasa diinaatiin kufanii fi haala ulfaataa dirree qabsoo kan wareega lubbuu gaafateen qabsoo irratti dhabnedha. Tarrisni maqaa jaallanii akkuma wal duraa duuba qabsoo irratti wareegamaniini. Miseensonni waajjira siyaasaa yookiin shanee gumii Guddataa Gurmuu, Birruusoo Booruu, Gammachiis Dhaabaa, Mul'is Gadaa, Guutamaa Hawaas, Deengee Huseen, Nadhii Gammadaa, Taaddasaa Eebbaa yookiin Dr. Fidoodha. Miseensota koree gidduu yookiin gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo keessaa Goota Bobbaas Bultum, Magraa Baalee, Qindeessaa Sirneessaa, Juukii Bareentoo, Leenjisaa Badhaasoo, Bariisoo Gadaa, Tilmaa Tilmoo, Hordofaa Dhaqqabaa, Gamteessaa Sirneessaa, Wayyeessaa Doonjoo, Leencoo Elemoo, Jigsaa Ciibsaa, Odaa Milkii, Addeessaa Waaqoo, Turee Wiilloo, Gaaddisaa Roobaa, Gaaddisaa Taasisaa, Miidhagsaa Bareentoo, Boruu Dheeressaa, Milkeessaa Gadaa, Aannannoo Miixee, Beeksisaa Seenaa, Elemoo Waaree, Tuujii Raggaasaa, Bareentoo Dooyyoo, Bilaal Dooyyoo, Irreessaa Caalaa, Daddafaa Dhaqqabaa, Caalaa Leencoo, Addeessaa Gadaa, Aanessoo Waaree, Qilxuu Aadaa, Waaggaarii Ayyaanaa, Badhaasoo Ijee, Wadaajoo Gaasoo, Guutuu Caalii yookiin Abbayyee, Gaaddisaa yookiin Birruu Taasisaa, Kinfee Mikaa'el Hindheessaa, Laggasaa Waagii, Bareentoo Tarree, Damisee Kabbadaa Sardaafaa. Jaallan hoogganoota sadarkaa waajjira siyaasaa yookiin shanee gumii fi koree gidduu yookiin gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo keessaa 5 haala ulfaataa qabsoo keessatti dhukkubaan kan miidhaman hoggaa ta'uu kanneen hafan hundi rasaasa diinaan kufan. Wayyamni hoogganoota adda bilisummaa Oromoo maqaan isaanii asirratti tarrifame gariin barnoota isaanii xumuranii kanneen eebbifaman yommuu ta'u kaanis barnoota isaanii sadarkaa olii karaatti dhaabanii kanneen qabsootti makamanidha. Seenaan hayyootaa fi gootota keenyaa kopha kophaattuu kitaaba of danda'e waan ta'uuf san yeroo biraaf dhiifna. Akka diinaa fi farreen maqa balleessiif ololanitti hoogganooti adda bilisummaa Oromoo sodaa falmaa hadhaawaa fi wareegamaa gonkumaa hin qabaanne. Ragaan qabatamaan tarrisa maqaa olii kana. Kan biraallee beekuu baannu seenaa jaarmiyaalee siyaasaa naannoo keenyaa keessatti hanga hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kan falmaa fuullee diinaa wajjinii irratti geggeessitoota sadarkaa olii dilannaa dhabe hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo keessatti ofis walis faarsuun waan hin aadeeffataminiif gootonni hiriyaa hin qabne hedduun hin beekaman. Kanneen maqaa isaaniituu hin kaafamne hedduudha. Galmeen seenaa saaqamee eenyummaa fi hojiin gootota keenyaa dhaloota haaraaf dabarfamuu qaba. Boqonnaa 17 guyyoota adda bilisummaa Oromoo keessatti ayyaaneffataman. Qabsoo keessatti wanneen haalaan gammachiisoo fi gaddisiisoon yommuu mudatan guyyoonni sanneen ni yaadatamu akkasumas ni kabajamu. Adda bilisummaa Oromoo ayyaanota akkasii bebbeekamoo 3 qaba. Isaanis guyyaa dhaloota adda bilisummaa Oromoo, guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa amajjii fi guyyaa gootota Oromooti. Guyyoonni kanneen sadarkaa adda bilisummaa Oromoo guutuu fi uummata dhaabichi keessa socho'u biratti bakki guddaan kennamee fi ayyaaneffatamu. Dhaloota adda bilisummaa Oromoo
Guyyaan kun yeroo dheeraa futuun kabajamiin tureera. Injifannoo quubsaa galmeessuu eeguutu yeroo fudhate. Booda ayyaaneffachuu jalqabuunu qabsoof kan onnachiisu ta'uun amanamee kabajamaa jira. Dhalachuun adda bilisummaa Oromoo guyyuma tokkotti jalqabee hin xumuramne. Ulfaa'uu fi dhalachuu isaa gidduu yeroo dheeraatu jira. Seenaa bilisummaa fi mirgaaf socho'uu Oromoon akka uummataa fi jaarmiyaanis godhe kanneen duraaniin wal qabata. Sun ilaalcha keessa galee marii fi murtii qaama dhimmichi ilaaluun adoolessi tokko bara 1973 gaafni koreen qindeessituu waaltaa adda bilisummaa Oromoo utubame guyyaa dhaloota adda bilisummaa Oromootti beekame. Kanaafuu Oromoo fi firoota Oromoo biratti adoolessi tokko barayyuu haala ho'aan kabajama. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa. Waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaatti lola waraana mootummaa kan uummata keenyallee Somaaleetti lakkaawee sargoo gabbii fi shirrixaam jedhee waamaa fi rukutaa ture irraa faccisuuf lolleerra. Erga waraanni dhaabbataan mootummaa Ziyaad Baarree mohamee of duuba deebi'ellee Somaalonni wal ijaaranii saamichaaf gara walakkeessa biyya keenyaatti ol duulaa turan. Waraanni bilisummaa Oromoo isaan dura dhaabbatee loluufis dirqameera. Utuu kanaan jiramu hokkarootaa fi jeequmsoonni keessoo dhalatan. Murnoonni bobbaasaa dhaabaa fi jaarraa abbaa gadaafaan wal duraa duuba jeequmsa uumanii dhaaba dhiisanii yaa'an. Lakkoofsi humna keenyaa haphate sadarkaa yaaddessaarra gahe. Haala mudate kanarra aanuuf waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa keessa humna xinnaan faca'ee bobbaa irra ture hundi walitti yaamame. Amajji tokko bara 1980tti Habroo fi Oborraa gidduu waldayaa Gaaleettii fi Hoomachoo bakka Qaalee jedhamtutti wal gahame. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo jireenya walii arguunuu hamilee olaanaa horatan. Marii fi qindoomina torban tokko booda gamtaan bobbahuun tarkaanfii waraana Dargii irratti fudhatameen mirgi cululuqaan gonfatame. Qawwee humna buttaa sadii hidhachiisutu argame. Jireenyi waraana bilisummaa Oromoo firaa fi diinaaf mirkanaawe. San booda hunduu gara isaaf ramadametti bobbahe. Ergasii aadeffatame bara hunda waraanni bilisummaa Oromoo amajji tokko walgahee taphatee mari'atee fi jaarmaa haaromsatee bobbahuun itti fufe. Dorgommiileen fiigichaa, utaalchoo, wal'aansoo, aggaammii qawwee, kubbaa, daakaa bishaanii, cheezii, daamaa, doyii gaggabaaboo, walaloo fi faaruun warraaqsaa ni geggeeffamu. Yeroo humni guddatee hundaan bakka tokkotti wal gahuun hin mijoofnettis bakka bu'ootni wal gahuun ayyaaneffatama. Kan darbe gamaggamuu fi qabsoo waggaa itti aanuuf of qopheessuunis nafa sagantaa kanaati. Ayyaana kanarratti jaallan Elemoo Qilxuufaa kanneen bilisummaa Oromoof rasaasa duraa dhukaasanii waraana bilisummaa Oromoo arraaf fakkii ta'anis ni yaadatamu. Simannaan bara haaraas ayyaana waraana bilisummaa Oromoo kanaan walirra bu'e. Dhaabni keenya bara ji'aa fi sa'a akka addunyaatti waan lakkaa'uuf geggeessaan bara darbuu fi simannaan bara haaraa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo waliin ayyaaneffatama. Jijjiirraa bara ayyaaneffachuudhaan kan dabrerraa barachuu fi kan dhufuuf karoorfachuu ammata. Guyyaa seena qabeessaa kan gammachuu fi ergaan yeroo itti darbu waan ta'eef guyyaa hundi hawwiidhaan eegudha. Guyyaa gootota Oromoo. Guyyaan gootota Oromoo taatee boqonnaa 4 keessatti ibsameen wal qabata. Eebila 15 bara 1980 keessa naannolee Ogaadeen bakka Shinniggaa jedhamtutti jaallan keenya 10 bakka tokkotti shiftoota Somaaleetiin ajjeefaman. Wareega olaanaa fi balaa hin eegamiin ture. Kan mudate waggoota lamaaf dhoksaatti qabamee erga bayyaannannee booda miseensotaaf ibsame. Walgahii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo bara 1984 keessa Bookee fi Daaroo Billiqaa keessatti ta'e irratti eebila 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo bakka iyyuutti sanduraa fi sanboodas wareegaman dabalatee falmaa mirga Oromoo irratti kufanii akka ta'u murtaawe. Ergasii biyya keessaa fi biyyoota alaa bakka Oromoonni jiran maratti ifatti dhuunfaa nyaaphaa jalatti dhoksaadhaan kabajamaa jira. Qabsoo saba keenyaa keessatti kan falmaa irratti firaa fi nama jaallatu hin dhabiin ni takkata. Gootonni Oromoo kan hundi keenya kabajaa fi jaalalaan yaadannudha. Kan nu tokkoomsuu fi wal duukaa yaa'uuf nu kakaasudha. Gumaan gootota keenyaa bilisummaa Oromootiin baha. Boqonnaa 18ffaan walitti deebina. Kan barreesse Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, kan seenesse Biqilaa Amanuutii. Ammaaf kanuma. Nagaan.